Ya Rabbi ya goita malif na chalifta jirachun jabatte dirmaddu ya goita kaisa kiya garta Yuyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee hedduun keessan komentii jalatti bilbiltanii nama namaatiin maaliif qophii Oromiyaa 24 irratti dalaguu dhaabdee jettanii ammallee nagaafachaa jirtu. Ani dhaabeen hin jiru, ammallee dalagaan jira. Channelii Oromiyaa 24 yookiin immoo kanarratti YouTube'n kanfaltii waan na dhorkeef channelii haaraa maqaa kiyyaan baneen yeroo ammaa kanallee maatiiwwan 18,000 ol horanneeti jirra. Haga ammaattis viidiyoowwan seenaa hedduu qaban nama barsiisan, nama bashannansiisan baay'een isaanii guyyaa guyyaatti achirratti lakkifamaa jiru. Hanga ammaatti kan hin beekne, kan hin dhageenye linkiin channelii haaraa maqaa kiyyaan Gammachiis Tashoomee jedhuun baname komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Oduu isinitti neeressu ammuma deemtanii linkii komentii kana jala jiru tuquun seenaawwan ajaa'ibaa har'aa kaasaatii dhaggeeffadhaa. Like, share, comment gochuun immoo channelii haaraa kanallee na deeggaraa jechaa kallachumaan gara channelii haaraatti. Ya Rabbi ya goita malif na chalifta jirachun jabatte dirmaddu ya goita kaisa kiya garta